Harka fuuni akkam jirtu kuni qubee tuutoriyaaliidha. Viidiyoo kana keessatti barnoota fiiziksii kutaa 12ffaa Unit 2 ilaalla. Unit 2 Two Dimensional Motion. Boqonnaa kana viidiyoo 13 xumurra. Viidiyoon jalqabaa part 1 waa'ee projectile motionii introduction isaa ilaalla. Waan basic ta'e jechuudha. Kuni paartii jalqabaati jechuudha. Akkuma isiniin jedhe boqonnaan kun waa'ee two dimensional motioniiti. Sochii kallattii lamaan taasifamu jechuudha. Kuni maal jechuudha? Fakkeenyaaf kubbaan as bira jira. Haa jennu bakki kun immoo gooliidha. Kubbaan kun yoo dhiitamee lafarra deeme fakkeenyaaf lafarra deemee goolii kanatti yoo seene fi osoo gara qilleensaatti dhiitamee qilleensa keessa deemee goolii kana ka seenu ta'e kamtu two dimensional motion jedhama. Ka jalqabaati immoo ka lammaffaati. Ka lammaffaatu two dimensionalidha. Ka jalqabaa kun ka lafarra deemee gara goolii seene kun one dimensional motionidha. Motionii kallattii tokkoon qofa taasifame jechuudha. Alright? Koordineetii tokko qofaan ibsuu dandeenya. Fakkeenyaaf x koordineetiin ibsuu ni dandeenya jechuudha. Ka lammaffaa yoo ilaalle garuu irra deebi'ee haa kaasu. Ka lammaffaa kanarratti kubbaan lafarraa dhiitamee qilleensa keessa deemee san booda gara gooliitti seene. Alright? Asitti kubbaan kun sochii kallattii lamaanii kan inni taasise. Sochii kallattii lamaan taasise. Ka jalqabaa x axis irratti horizontal motionii qaba. Sochii karaa dalgee ka deeme jechuudha. Fakkeenyaaf pooyintii tanarraa kaasee haga asitti deemee jira. Gara dalgaa jechuudha. Pooyintii jalqaba irraa ka'ee kanarraa haga bakka itti qubatutti fageenyi dalgee deemeetiin jira. Alright? Dimensionii tokko jechuudha kun. Saniin alattis fakkeenyaaf kubbaan kun bakka maximum height bakka kana ga'ee achi gadi deebi'e miti. Gara oliitittis vertical motion illee deemee jira jechuudha. As levelii kanarraa ka'ee haga bakka kanaatti deemee jalqaba. San booda eega as gahee booda levelii madura irraa keessanitti gad deebi'ee jechuudha. Simultaneously sochii kallattii lamaati jechuudha ka taasisaa jiru. Horizontaalii fi vertical motionii taasisaa jira. Kuni fakkeenya two dimensional motionii keessaa isa tokko. Alright? Sochii kallattii lamaan taasifamu jechuudha. Kanuma jechuudha two dimensional yoo jennu dimensionii lama ka qabu. Yookaan immoo motion in a plane jennee ibsina. Plane yoo jennu fakkeenyaaf kun amma waraqaa yoo ta'e planeidha kuni. 2D waan ta'eef jechuudha. Bal'ina hin qaba, dheerina hin qaba. Koordineetii lamaan x fi y ibsuu ni dandeenya waraqaa kana jechuudha. Two dimensionalidha. Motion in plane yoo jennee fi motion in two dimension yoo jennu wantuma tokko. Two dimensional motion. Kinematics. Kinematics is the study of motion without considering the forces that cause or change it. Kinematics jechuun qorannoo waa'ee sochiiti. Waa'ee sochii objectii tokko kan qoratudha. Maaliin malitti? Without considering the forces that cause or change it. Humnoota sochiisan akka jiraatu taasisan yookaan humnoota sochiisan cause godhan osoo hin ilaallatin jechuudha. Alright? Kinematics waa'ee sochiisanii qofa qorata malee humna sochiisan fide hin qoratu. Fakkeenyaaf konkolaataan tokko point A irraa ka'ee gara point B'tti yoo ka deemu ta'e kinematics maal isaa qorata. Fakkeenyaaf fageenya inni deeme hagam akka ta'e A irraa kaasee haga B deemuudhaaf sa'aatii meeqatti fudhate. Speediin isaa velocitiin isaa meeqa
Accelerationin isaa meeqa? Ka jedhu kanneen qorata jechuudha. Saffisa hagamiitiin A irraa ka'ee gara B deeme. Fageenya hagamiiti A kaasee haga B'tti. Yookaan immoo yeroo hagamiitti fudhate. Sani jechuudha ka qoratu malee konkolaataa kana humna kamtu akka socho'u taasisee ka jedhu sun waan kinematiksii ilaallatu miti jechuudha. Ka kinematiksii ilaallatu ka amma jenne kana. Waa'ee humnaa ammoo ka qoratu daayinaamiksiidha. Humna moshiniin tokko akka jiraatu, sochiin tokko akka jiraatu taasisu kan qoratu daayinaamiksiidha. Alright? So, two-dimensional kinematics yoo jennu kanaafu maal jechuudha? It deals with motion occurring in plane. Two-dimensional kinematiksiin sochii plane irratti taasifamu. Plane reefisiniin jedhee jira. Plane jechuun 2D jechuudha. Dimensionii lama waan qabu irratti jechuudha. Involving changes in both horizontal and vertical position. Motion in a plane yoo jennu akkuma two-dimensional motion in horizontal fi vertical positionii lachuu ka jijjiiru jechuudha yeroo tokkotti. Akkuma fakkeenya kubbaa karee fudhanne sanii jechuudha. It enables the analysis of objects moving along curved paths. Objectiiwwan sarara karviitti irra deeman jechuudha. Kareef laallisuun fakkeenyaaf karviidha ka isaan irra inni irra deemu jechuudha kubbaan. Sochii objectiiwwan sarara akkasiitti irra deemanidha jechuudha ka inni qoratu. Breaking motion into horizontal and vertical components. Motionii sochii objectii sanii componentii lamatti adda baasa. Horizontal componentii fi vertical componentitti. Horizontal component yoo jennu x direction x axis irratti, vertical component yoo jennu immoo y axis irratti jechuudha. Examples of two-dimensional motion include fakkeenya two-dimensional motionii. A ball kicked by a football player. Kubbaa taphataa wayitiin lafarraa dhiitamee jedhe jechuudha. Kuni fakkeenya two-dimensional motioniiti. Orbital motion of planets. Sochii planeetonni orbiitii isaanii keessa taasisan. Fakkeenyaaf ammas biratti tun jidduurratti aduu yoo jiraatte planeetonni isii marsanii jiran orbiitii ufiitirra naanna'u jechuudha. Alright? Yoo ilaalle amma orbiitiin isaan irra deeman kun it is a plane. Alright? Akkasuma curve ta'erra kan isaan deeman. So fakkeenya two-dimensional motion jechuudha. Sochiin isaanii dimensionii lamaanii kan ibsamuu danda'u. Kabraa a bicycle rounding a curve. Saayikiliidhaan namni deemaa jiru tokko fakkeenyaaf karvii tokkorra yoo ta'u jechuudha. Karaa akkana karvii qaburra yoo naannee ka deemu ta'e sochiin isaa sun two-dimensionalii jedhama. Rotation of cars wheels. Sochiin goommaan konkolaataa taasisus two-dimensionalidha. Plane waan ta'eef sochiin sun motion in a planeidha. So as biratti nu amma baay'ee kan irratti xiyyeeffannu kan isa fakkeenya kanaati jechuudha. Ka projectile motioniiti. Fi ka rotational illee ni ilaalla gara xumuraati irratti. Most natural motion follow curved paths rather than straight lines. Sochiiwwan uumamaan taasifaman irra hedduun isaanii karaa qajeelaa osoo hin taane karaa karvii ta'e irra jechuudha kan isaan deeman. Akkuma reef laalle fakkeenyaaf sochii orbiitiiwwanii faa yoo laalle karviidha karaan isaanii. Motion along curved plane are described by two-dimensional kinematics. Sochiin kamuu kan curved pathii keessa deemu two-dimensional kinematicsdhaan kan ibsamudha. So gara projectile motionitti kallattii seenne jechuudha. As biratti wanti goonu maal inni projectile motionii keessatti waan basic ta'e gara fuulduraatti formulaawwan garagaraa fayyadamnee probleemiiwwan solve yoo goonu beekumsa basic ta'e waa'ee projectile akka qabaannu nu dandeessa jechuudha. Kana ilaaluun keenya. So what's projectile? Projectile yoo jennu maal jechuudha? A projectile is any object that is thrown, fired or released.
Projectile jechuun objectii kamuu ta'uu danda'a. Kan maal ta'e, kan dhukaafame, kan darbatame yookaan kan gadi lakkifame jechuudha gara qilleensaatti. And moves only under the influence of gravity after launch. Eega lafarraa darbatame yookaan kaafame booda, eega lafarraa kaafame booda kan inni deemu effectii gravity qofaani. Gravity qofatu humna irratti apply godha jechuudha objectii san irratti. Forcein biraa hin jiraatu ka objectii san irratti humna apply godhu. Karaa biraatiin it is propelled by initial force. Initial force itu jira. Fakkeenyaaf amma kubbaayyoo dhiitamtu force initial ta'etu jira. Humna kubbaa sanii, humna miila taphataa sanii irraa dhufu jechuudha. Which ceases after launch. Eega kubbaan kun ka'e booda humni kun wajjin ittiin fufu cease godha hin dhaabata jechuudha. Kanaaf humni kubbaan sun akka lafaa ka'u taasisu initialidha, achuma irratti dhaabata. And it continues moving through air without an engine or other motive force. Projectilein kamuu eega humna initial ta'e lafaa kaafame booda, humna jalqabaatiin eega lafaa kaafame gara qilleensaa seenii booda engine yookaan motora tokko yookaan humna biraa takka osoo isa hin barbaachisin deemaa jechuudha. Objectiin haala kanaan deemu projectile jedhama jechuudha. Projectile jedhama. So fakkeenyi kubbaa karee fudhanne sun fakkeenya projectileiti. Fakkeenya projectileiti. Sababni isaas humni kubbaa san lafaa kaasu sun eega kubbaan sun ka'ee booda waan irraa dhaabatuuf jechuudha. So eega lafaa ka'ee qilleensa seenee booda under influence of gravity. Karaa kubbaan kun irra deemu kan murteessu gravityidha. Gravitytu murteessa. Adada kubbaan kun ol ka'uun velocitiin vertikaalii isaa hir'ataa deemee maximum height irra yoo ga'u ni xiqqaata, 0 ta'a. San booda gara gadiitti deebi'aa jechuudha. Alright. So fakkeenyaaf akkuma reef jenne kubbaan as biraa rukutamee point A irraa ka'ee gara point B'tti yoo deemu projectile jedhama. Alright. Kabraa immoo fakkeenyaaf xiyyaarri point A biraa ka'ee qilleensa keessa eega balali'ee booda point B biratti bu'e. Karaa curvii ta'e kanarra deemuudhaan jechuudha. Kun amma fakkeenya projectile motionii ta'uu hin danda'u. Sababni isaas humni xiyyaarri kun ittiin deemaa jiruun motora isaati jechuudha. Boba'aa fayyadamee motora isaa saniin kan inni qilleensa irra socho'aatiin hin jiru. Humna motive force qabaa jechuudha. Kanaaf akka projectileetitti hin ilaalamu. Alright. So the acceleration of projectile is constant and equal to 9.8 meter per second square directed downward. Acceleration in projectile motion 9.8 meter per second square ida. Saffisa velocity isaatti jijjiiramuun jechuudha. Right? Kallattiin isaa immoo gara gadiitti downward ida. So fakkeenyaaf as biraa kubbaan ka'ee gaafa ol deemu velocitiin isaa gara oliiti. Accelerationin isaa immoo gara gadiitti jechuudha. 9.8 meter per second square dhaan hir'ataatiin deema. Vertical velocitiin isaa haga maximum height bira ga'utti. San booda vertical velocitiin isaa 0 ta'a. Eega 0 ta'e booda ammas accelerationin 9.8 maanitti fufa. Velocitiin hir'atee 0 ta'e sun vertical velocitiin san booda dabalaa deemaa jechuudha. Haga inni lafatti gadi deebi'u. So examples of projectile motion include fakkeenya projectile motionii a ball kicked by a football player. Fakkeenya nurree fudhanne jechuudha. Kubbaa lafarraa dhiitamtee jette. A cannonball fired from a cannon. Cannon jechuun madfii jechuudha. Madfirraa wanti dhukaafamu ni jira miti. Inni fakkeenya maaliiti? Fakkeenya projectileiti. Motive force waan hin qabneef jechuudha. Jalqaba qofa madfiin yeroo ka'u humni sanuma qofa jechuudha kan irratti apply ta'u. Saniin ala guula under influence of
The force of gravity dha jechuudha kan inni deemu. Kan biraa a bullet fired from a gun. Rasaasa qawwee irraa dhukaafamte. Fakkeenyaaf amma rasaasni takka bakka kanarraa yoo dhukaafamtu ta'e kallattiin miti ka deemtu. Xiqqoo isiillee ta'u ni dabde jechuudha. Bakka irratti dhukaafamte sanarraa xiqqoo isii gadi ni buute jechuudha. Leveliin bakki isin taargeettii irratti rukuttuun. So kunis fakkeenya projectileiti. Humni rasaasa san dhukaasu initially qofa jechuudha. Achuma irratti kan inni dhaabatu. A flight of a golf ball jedha. Kunillee gosuma kubbaati. Qilleensa keessa rukutamee ka deemu jechuudha. A jet of water escaping a hose. Kabraa ammoo bishaan ujummoo keessaa utaalu jechuudha. Kunillee fakkeenya projectile motioniti. So, a projectile motion becomes simple to analyze when we take these three assumptions. Projectile motionii keessatti assumptionii sadiitu jira. Wanta ni ta'a jenneetiniin tilmaamnu yookaan immoo fudhannu jechuudha. Constant free fall acceleration. Accelerationin projectile dhaabbataadha jenneeti ka fudhannu. The acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square, which is constant and directed downward throughout motion. So, projectilein kun gaafa sarara kanarra deemu, accelerationin isaa as birattis, kanattis, asittis bakka hundattuu waluma qixa 9.8 meter per second square jechuudha. Gaafa asii ol deemu hagasiin hir'ataa deema jechuudha velocity'n isaa. Secondii taa keessatti 9.8 meter per secondiidhaan hir'ataa deema jechuudha. Alright, secondii taa keessatti 9.8 hir'ata. Gaafa asii gad deebi'u immoo vertical velocity'n isaa 9.8 dabalaatiin deema jechuudha. Haga lafa dhaqqabutti. San qofa osoo hin taane kallattiin acceleration isaa yeroo kamuu bakka kam irrattu jechuudha. Pointii kam irrattu downward gara gadiiti. Kuni assumptionii jalqabaati. Assumptionii lammaffaan negligible air resistance. Air resistance ni jira. Objectiin kun qilleensa keessa kan inni deemaa jiru. Humni qilleensaa objectii kana oppose godhu. Humni qilleensaa objectii kanaan faallaa ta'e ni jiraata. San negligibiliidha. Akka waan hin jirreetti fudhannu jechuudha. Alright, effectiin air resistance objectii sanirratti hin dalageeffamu jennee assume goona. Air resistance is ignored to simplify the analysis. So, analysis yookaan xiinxala projectile motionii kana akka nuu salphisuuf jecha air resistance as keessa hin galchinu jechuudha. Akka waan hin jirreetti fudhanna. Assumptionii sadaffaan constant horizontal velocity. Velocity'n komponentii lama qaba. Ni ilaalla kanas itti dhufna. Velocity'n komponentii lama kan inni qabu. Komponentii lamaan keessa horizontaalii fi vertikaalidha. Horizontaaliin konstaantiidha jenneetiin fudhanna jechuudha. Fakkeenyaaf kubbaan asii ka'ee gaafa haga as bira gahutti jechuudha. So, velocity initial velocity itti hin qabu qaba. Velocity isaan horizontaalii fi vertikaalitti addaan qooduu ni dandeenya. Horizontal velocity'n kun pointii kam irrattu wal qixa hin jijjiiramu. Ka jijjiiramu vertical velocity qofa. Vertical velocity'n kallattii guula harkisa lafaa yookaan immoo gravitational acceleration irra waan jiruuf isa ka jijjiiramu isa qofa verticalidha jennee fudhannaa jechuudha. Alright, constant horizontal velocity. There is no horizontal acceleration, hence horizontal velocity remains constant. Accelerationin gravity gara gadiitti miree bakka hundarrattu kanaaf horizontal velocity irratti dhiibbaan inni fidu waan hin jiraanneef horizontal velocity'n bakka projectile'n ka'ee haga inni qubatu horizontal velocity'n isaa wal fakkaataadha. Konstaantii ta'ee itti fufa. Kunniin assumptionii sadiin projectile motionii keessatti fudhannudha. So, akkuma reef isiniin jedhe jechuun velocity'n maalidha? Velocity'n vectoriidha. Kallattii qaba. So, xiyya kanaan ibsuu ni dandeenya jechuudha. Vectoriidhaan
vector representation kanaan ibsuu ni dandeenya. So kuni fakkeenyaaf initial velocity kan inni ittiin ka'e yoo ta'e bakka lamatti adda baasuu dandeenya, vertical velocity fi horizontalitti addaan resolve gochuu dandeenya. Vectorii tokko akkuma add gochuu dandeenyu addaanis baasuun ni danda'ama. Alright, fakkeenyaaf amma kuni vectorii jalqabaa ta'e, kuni vectorii lammaffaa osoo ta'e, kuni resultant vectorii isaanii ta'a. Ida'ama vectorii kanneen lamaanii ta'a jechuudha. Kanaaf vectoriin kun yoo nuu kenname bakka lamatti adda baasuu ni dandeenya jechuudha. Horizontaalii fi vertikaalitti. Alright. So kanaaf amma akkuma as biratti argitan jalqaba irratti velocitiin ittiin ka'u initial velocity isa initial velocity isa bakka lamatti addaan baafne, horizontaalii fi vertikaalitti addaan baafna jechuudha. Horizontal velocity yoo ilaaltan dheerinni isaa hin jijjiiramu, constantidha. Bakka hunda irrattu jechuudha. Bakka hunda irrattu constantidha. Sababni isaas goolli harkisa lafaa kallattii horizontaaliitiin miti jechuudha kan inni act godhu, vertikaalidha. Saniif vertical velocity garuu yoo ilaaltan gara bitaatitti jechuudha. Jalqaba haganaan ka'a, xiqqaataa deema. Sababni kun ta'uuf goolli harkisa lafaa waan jiruuf. Goolli harkisa lafaa sun velocitiin vertikaaliin akka hir'ataa deemu taasisa. Sekondii ta'e keessatti 9.8 meetir per sekondii akka hir'atu taasisa jechuudha. Xumura irratti hir'atee vertical velocitiin 0 ta'a. Bakki kun maximum height jedhama. Ol ka'iinsa isa ol aanaa jechuudha. Bakka projectilein irra gahuu danda'u qilleensa keessatti. So vertical velocity 0 ta'a. Horizontal velocity waan jiruuf kubbaan sun sochii isaa ittuma fufa jechuudha. San booda goolli harkisa lafaa gara gadiitti waan harkisuuf projectile san vertical velocity isaa irra deebi'ee ammas dabalaa haga groundii bira gahutti deemaa jechuudha. Haala kanaan kan inni ibsamu. Okay. The path of projectile is called trajectory. Karaan projectilein irra deemu trajectory jedhama. Karaa isaa kana jechuudha. And it follows a parabolic curve. Curvein isaa kun boca parabolaati kan inni qabu. The horizontal and the vertical components of projectile motion are treated independently. Sochiin kallattii horizontaalii fi vertikaalii addatti ilaalamu jechuudha. Independentidha. Walirratti hin hundaa'ani. Ka mataa isaa danda'edha jechuudha. Vertikaaliinis mataa isaa kan danda'edha. Horizontal motion illeen mataa isaa kan danda'edha jechuudha. But they share the same time variable. Sa'aatiin isaan fudhatan garuu waluma qixa. Sa'aatiin nu fayyadamnu horizontal time fi vertical wanti jedhamu hin jiru. Alright, motionii qofa. Horizontal fi vertical jennee kan ilaallu velocity fi distance isaati. So as biratti wanti biraa kan itti arginu projectile gosa lama kan jiru. Inclined projection fi horizontal projection jennaan. Inclined projection and horizontal projection. Inclined projection irratti projectilein sun yoo lafaa ka'u maal uumaa? Horizontal level wajjin angilii uumaa jechuudha. It is thrown at an angle. Angilii wayitiin bakka level wayitirraa ka'a jechuudha. Horizontal projection yoo jennu immoo ol ka'iinsi wayii jira. Ol ka'iinsa sanarraa salphamatti gara dalgaatti yoo ka darbatamu ta'e objectiin tokko horizontal projection jennaan. Alright? Fakkeenyaaf amma teebiliin tokko as bira yoo jiraate kubbaa asirra jiru tokko osoo dhiinne maal ta'a? Effektii guula harkisa lafaatiin paazii kana fakkaatu deema jechuudha. Alright? Wanti inclined projection irraa adda isa taasisu maaliin? Yoo jalqaba ka'u horizontal velocity qofa qaba. San booda gaafa suuta sa'aatiin adda deemuun vertical velocity illee godhataa deema jechuudha. Gara gadiitti waan deemuuf goolli harkisa lafaa gara gadiitti waan isa harkisuuf vertical velocity isaa 0 irraa ka'ee dabalaa deema.
horizontal velocity isaa garuu kama jalqabe ittiin ka'e santu itti fufaa jechuudha. Walii galee akkasi. Kanaaf equationiin fayyadamnu garagara. Ka inclined projection fi horizontal projection fayyadamnu equationii garagaraati. Lachuu addatti kan laallu ta'a. Itti aansinee gaafii hojjannaa. Gaafiin jalqabaa maal jedha? A bullet is fired at an angle of 30 above horizontal. Rasaasni tokko angalii 30 irratti dhukaafamee jira. If a resistance is neglected, what should be the bullet's horizontal acceleration and vertical acceleration when it reaches its maximum height? Gaafa rasaasni kun maximum height isaa bira gahu, horizontal fi vertical acceleration isaa maal ta'uu qabaadha? As biratti fakkeenyaaf kun qawwee haa ta'u, rasaasni kun digirii 30 irratti dhukaafame. Deemee haala kanaan taargeettii isaa rukuta. Alright? Bakki ol aanaan inni irra gahuu danda'u maximum height jedhama. Maximum height jedhama. Gaafa maximum height bira gahu, horizontal fi vertical acceleration isaa maal ta'aadha? Akkuma beektan, akkuma reef jenne, acceleration projectile objectii tokko yookiin projectile motion irratti acceleration dhaabbataadha. 9.8 dha yeroo hundaa yookaan immoo 10 jechuullee dandeenya yoo sissinee jennu. 9.8 dha akkasuma yeroo hunda downward dha jennee jira. So bakka kamirrattuu vertical component malee horizontal component hin qabu jechuudha. Walii galee. So sanirratti hundoofnee amma gaafii kana yoo deebifnu A maal jedha? Both A and Y are 0. X fi AY jechuun horizontal acceleration fi vertical acceleration isaa gaafa maximum height bira gahu lachuu 0 ta'uu jedha. Kuni sirrii miti. B AX is 10 meter per second square. Horizontal acceleration isaa 10 meter per second square ta'aa nuun jedha. Kunillee sirrii miti. Acceleration yeroo hundaa vertically dha. Projectile motion irratti jechuudha. Horizontal acceleration hin jiru. Walii galee. C. Both AX and AY, both horizontal and vertical accelerations are 10 meter per second square downward. Lachuu 10 meter per second square dha. Lachuu 10 gara gadiitii downward dha jedha. Sirrii miti. AX hin jiru 0 dha. D. AX is 0. Horizontal acceleration is 0 dha. And vertical acceleration is 10 meter per second square downward. Kanaaf deebiin sirriin kam ta'a jechuudha? D ta'a. D is the correct answer. Gaafii itti aanu. Which of the following statement is correct about the component of velocity of a ball projected up at an angle with the horizontal, neglecting air resistance? Waa'ee velocity inclined projection ka sirrii ta'e kamiinni nuun jedhaa jira. Ataan angle waan nuun jedheef angilii wayitarraa ka'e jechuudha wanti kun. So waa'ee velocity inclined projection dhugaa kan ta'e isa kamiinni nuun jedhaa jira. So optioniiwwan jiran hunda haalaallu takka takkaan. Option A maal jedha? The vertical component of velocity remains constant throughout its journey. Vertical componentiin velocity guutuun guututti konstaantiidhaan hun jedha. Jalqabarraa kaasee haga xumuraatti konstaantii ta'ee itti fufaa jedha. Kuni sirrii miti. Vertical componentiin jijjiiramaa akka deemu isinitti mul'isee jira. Bakka ka'urraa kaasee haga maximum height bira gahu hir'ataa 0 ta'a. Sanbood achi kaasee haga lafatti gadi deebi'u dabalaa deema jechuudha. So vertical velocity'n ni jijjiirama konstaantii miti. So B. The vertical component of velocity increases. Vertical component ni dabalaa jedha. While horizontal component of velocity decreases. Horizontal component immoo ni hir'ataa jedha. Kunillee sirrii miti. Horizontal component hin hir'atu. Constant dha throughout. Jalqabaa kaasee haga xumuraa jechuudha. Ka biraammoo as biratti vertical component increase godhaa ka jedhu kun ka increase godhu vertical component as biratti qofa.
gara maximum height bira gahee haga bakka land godhutti bakka san qofatte jechuudha kan inni increase godhu. Gara bitaatitti immoo decrease godhaati kan inni deemu. Saniif B'n sirrii hin ta'u. D bira haa dhufnu. D, the horizontal velocity of the ball is equal to 0 at the maximum height. Maximum height bira gaaf kennu horizontal velocity 0 ta'aa jedha. Kunillee sirrii miti. Sababni isaa maaliif? Horizontal velocity jalqabaa kaasee haga xumuraatti constant waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kunillee sirrii hin ta'u. Deebiin sirriin C ta'aa jechuudha. The horizontal component of velocity remains constant throughout its journey. Horizontal componentiin jalqabaa kaasee haga xumuraatti constantidha. So C is the correct answer. C'n deebii sirriidha. Gaafii itti aanu. A ball is kicked into the air from the ground at an angle with the horizontal. Kubbaan tokko lafarraa dhiitame. Inclined projection jechuudha. When the ball reaches its highest point, kubbaan kun bakka ol aanaa irra yoo gahu, maximum height irra yoo gahu, which of the following statement is true? Kaanni armaan gadii kamtu dhugaa ta'aadha? Maximum height irratti. Both velocity and acceleration of the ball are 0. Velocity fi acceleration in kubbaa sanii 0 ta'uu jedha. Maximum height bira yoo gahan. Kuni sirrii miti. Sababni isaa maaliif? Accelerationin 0 hin ta'u gonkumaa. Constantidha. Bakka kamittuu jalqabaa kaasee haga xumuraatti pointii kamirrattuu accelerationin 9.8 meetira per second squareidha. Tokko isa. Lammaffaa immoo velocity illee 0 ta'an hin jedhe. Kunis sirrii miti. Ka 0 ta'u vertical componentii qofa. Maximum height irratti jechuudha. Horizontal componentiin akkasumatti itti fufa. Kanaaf velocity'n isaa 0 jechuu hin dandeenyu. Option B maal jedha? Its velocity is not 0 jedha. Velocity'n isaa maximum height irratti 0 miti dhugaadha. Horizontal componentii waan jiruuf jechuudha. Vertical componentii velocity to 0 malee maximum height irratti velocity'n 0 miti. Resultantiin isaa jechuudha. So the velocity is not 0 dhugaa. But its acceleration is 0 nun jedha. Accelerationin immoo 0 dha. Accelerationin 0 ta'uu hin danda'u. Kanaaf biilleen sirrii miti. D bira haa dhufnu. Its acceleration depends on the angle at which the ball was thrown. Accelerationin isaa angilii kubbaan sun ittiin ka'e irratti hundaa'aa jedha. Kunillee sirrii miti. Accelerationin objectii kamiitu constantidha. Guulli harkisa lafaa 9.8. Angilii irratti hin hundaa'u jechuudha. So kanaaf diinleen sirrii miti. Deebiin sirriin C ta'a jechuudha. Its velocity is perpendicular to its acceleration. Accelerationin kubbaa saniitii fi velocity'n isaa walii perpendicularii ta'uu jedha. Kuni maaliif akka dhugaa ta'e isin mul'isa. Kuni maximum bakkituun maximum height yoo taate velocity'n jiru horizontal velocity qofa. Alright. Accelerationin immoo yeroo hundaa downwardidha. Verticalidha jechuudha. Kun acceleration yoo ta'e jara lamaan jidduu angiliin jiru maal ta'e jechuudha. Degree 90 ta'a. Perpendicularii ta'uu jechuudha waliif. Sababa kanaaf jecha C'n deebii sirriidha. C is the correct answer. Gaafii itti aanu. Which of the following statement about projectile motion or projectile flight is true? Why projectile motionii kan dhugaa ta'e isa kamiinii jedha. The velocity and acceleration vectors are always parallel during the motion. Velocity fi accelerationin yeroo kamuu waliif parallelidha nun jedha. Bakka kamirrattuu waliif parallelii ta'uu jedha. Kuni dhugaa miti. Fakkiidhaan yoo mul'ifne fakkeenyaaf accelerationin yeroo hundaa gara gadiiti. Downwardidha. Velocity yoo ilaalle immoo vertical component horizontal. Vertical component horizontal. As biratti horizontal component. Sanbooda horizontal vertical. Horizontal vertical. So gara mirgaatitti yoo ilaallu vertical velocity fi acceleration waliif anti-parallelidha. Waliif faallachuu osoo sarara tokkorra jiranii. Alright.
Gara bitaatitti yoo ilaalle immoo waliif parallelidha. Kallattii tokkorra sarara tokkorra jechuudha kan isaan jiran. Vertical componentii fi acceleration wal bira qabnee ilaallu. Horizontaliin garuu bakka kamirrattuu accelerationidhaaf perpendicularidha. Walii galee kanaaf velocity fi accelerationin yeroo hundaa parallelidha kan jedhu kun dhugaa miti. Kan isaan parallel waliif ta'an bakka kanarratti qofa. As biratti anti parallelidha. Vertically hojii jechuudha. Horizontally hojii immoo throughout the motion waliif perpendicularidha. So for that matter A sirrii miti jechuudha. B. The velocity and acceleration vectors are never perpendicular during the motion. Velocity fi accelerationin bakki isaan itti walii perpendicular ta'an hin jiru jira. Hin jira. Reef isinitti mul'isee jira. Maximum height irratti horizontal velocity qofatu jira. Acceleration ni jira waliif perpendicular ta'u jechuudha bakka isaan irratti. C. The velocity and acceleration vector are perpendicular at the highest point of the path jedha. Highest point of the path jechuun maximum height irratti jechuudha. Waliif perpendicular ta'uu jedha. Kuni sirriidha. Kana duras ilaallee jira. The velocity and acceleration vector are parallel at the peak of the trajectory. At the peak of the trajectory jechuu fi the highest point of the path jechuun tuma tokko maximum height jechuudha. Maximum height irratti waliif parallel ta'uu acceleration fi velocity jedha. Kunillee sirrii miti. So deebiin sirriin C ta'a. C is the correct answer. Gaafii itti aanu. Which of the following statement about projectile motion are true? Waa'ee projectile motionii ka dhugaa ta'e isa kamiin jedha. Horizontal and vertical motions are independent. Horizontal fi vertical motioniin ofii isaaniitii ka mataa isaanii danda'anidha. Independentidha. Walirratti hin hirkatanii jedha. A sirriidha. The force on the projectile is constant throughout the flight. Humni projectile irratti act ta'u dhaabbataadha jedha. Dhugaadha kunis humna guula gravity. The acceleration of the projectile is constant throughout the flight. Accelerationin jalqabaa kaasee haga xumuraatti wal qixa constantidha jedha. B fi C wantuma tokko kenni jedhaa jiru. Dhugaadha. D. The path depends on initial velocity not mass. Karaan projectilein irra deemu initial velocity tu murteessa malee ulfaatina objectii saniitii miti jedha. Kunillee sirriidha. Ulfaatina isaa osoo hin taane velocity yookaan saffisa inni lafaa itti ka'een sani kan murteessu karaa inni irra deemu jechuudha. Fakkeenyaaf akkana deemamoo akkana lafatti gad dhiyaatee deemamoo ka jedhu san initial velocity isaati jechuudha kan murteessu. So deebiin sirriin E ta'a jechuudha. All of the above are correct. Gaafii xumuraa. At which position in flight will a ball experience its minimum speed during inclined projection? Inclined projection irratti projectilein tokko speedin isaa ka xiqqaa ta'u pointii kam irratti jedha. Pointii kam irratti speedin isaa gadi aanaa ta'a jedha. Deebiin isaa isa kam ta'a? B ta'a. At the maximum height. Maximum height irratti velocity projectilein qabu isa gadi aanaadha. Irra xiqqaadha. Sababni isaa akkuma fakkii irratti reef isinitti mul'isuuf yaale yoo jalqaba lafaa ka'u horizontal fi vertical componentii qaba. Adada achi deemuun horizontaliin constantidha. Verticaliin hir'ataa deema. Gaafa vertical maximum height bira gahu horizontal velocity ni jira. Verticaliin garuu hin jiru. Sanbooda pointii sanirra eegataree booda horizontaalii ni qaba vertikaalii. Horizontal vertical. So bakki horizontaalii qofa qabu maximum height irratti jechuudha. So minimum speedin bakka san irratti. So deebiin sirriin B ta'a jechuudha. At the maximum height. So partiin jalqaba asuma irratti xumura.